شوف دي ما جنان رقم ربي اللهم اهدي دوسا واتي بهم جيجا يا رب دوسي كاجلتي فدي جيجا دوبا أكثت نتلم من أمتك يا خان ورالت فانكنا دربنا تفجيسنو يا رب كاجلتي ربي كاجلتي كاجلتي ربي حافظ كاجلتي ربي حافظ إن شاء الله يا خان جنة واند بتشونا ديم نتميت دبرة ربي سبحانه وتعالى قرآن قيسة تقاد بتو قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كنجا جاي أنا بمحمد متى فمي بفضل الله طلوع لنس ربي إسلامنا ربي سنيخان خنافي وبرحمته رحمته سا ربي رحمته الدن براقبة رحمته فيا قدي فيا نوحنو نعمة غرغرا ربي نما خنم دبراو قبا طلوع لنس ربي قد إسلامنا جامو إفا قد عالم خنا إبسو خنا إفا كلمات كتي خنا نملك أبتي اتولدت أبلومي والقبتي الدنيا بها في إيه تجرتك والبجو إسلامنا خجام خنا تجمد جاي المدى وبذلك فليفرحوا وأننا من تجمد خنا تهاجمدني إسلامنا قباتشو خنا تجمد جايني يجي ربين نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكن جاي متى دبر وجين خنا تجمد كنا خنا الرجال qabeenya wali qaban qabeenya gurguddaa namni lakkaawe qabeenya harkatee itti gammadu mararraahu islaamna harkachuu kanaatu irra caalaa kanatti wanni gammadanii kana gammadaa je'ini jee duuba amantiin islaamnaa hannuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuuf kanne gabroota kanaaf rabbi rifatee ummata dukkana keessa ture kana dukkana keessa baasee ifa islaamnaa baawuzaa guddaa kana nuuf fide duuba raabsin amantichaa يا نبي محمد الراحات عليه الصلاة والسلام رفتي جنده هند سنتين جرت جنده لفاخيك أبتي دين كان جل ديموفي جنده منتت متاجبات جدو جنده هند رابس النبي محمد عليه الصلاة والسلام سنتين تركم تدوبا إسيسان رايت الرجل ده فينيا رفتي اسمرت ربي جبران تلين أسجيني تر رابس النبي محمد دوبا وانا تجمد موقفه خانا أشت ونتجمد نجرة ilmina ma nyaataa fi dhugaatii irra amantitti haajamaa jedhan waggaa dubbatan nyaataa fi dhugaatii irra namni amantii kanatti haajama ruuxiin ilma namaa yoo yeroo xiqqoo takkaaf amantii kana keessaa achi baati murtaddaa namni tokko yoo hoji'amu taate amantii gan lakkise ebeloo amantii kanarraa garagale wanni jedhan xiqqoon takka yoo dhufte duuba amantii kana keessaa achi baanaan ruuxiin san duute gaafammoo nyaata yeroo beelawetti nyaata namni waggaa beelawee nyaata yeroon dododhaabee nyaata laakiin amantii sakandii takkaaf keessaa yoo be kaafira je'ame namni kun achi dabre meelaale ruuhiin tun amantii yeroon itti haajamtu itti haajamte sa'aatuma takka sakandii gabaabduu takka namni amantii keessaa yoo be muslima ta'uu kanarraa garam deeme kaafira ta'utti achi bee jechuudha nyaata yeroo takka waggaa beelawee namni nyaata haa ta'u amantii yeroo hundatti haajama sa'aatii xiqqoo takka amantii keessaa baanaan kaafira je'ama waan ta'eef edda sakandii takkallee amantii keessaa ruuhin namaa baatee jiraachuu hin dandeessu yoo kabaatu taate kufrummatti achi baatee lubbuu kaafiraa je'amte jechuudha kanaaf jecha amantii rabbiin filee nuu kannee kana wanda itti gammadanii itti gammadaan hunjaa qiimaa amantii kanaa yoo kalaallu taate amantiin islaaminaa amantii namni irraa baqatuu miti amantii ilmi namaa yeroo takka keessan mirqaanee yeroo takka keessan laaffatuun amantiin islaaminaa amantii namni gizee takka rabbi gabbaree yeroo takka firraa dhiisuu miti duuba amantii bilisummaa takka eega rabbii isaatitti amane amrii hunda ka duniyaa kanarra jiru rabbii torkaa qaba waan ta'eef خالق السماوات والأرض ربي سمي في دجي ومخنا إيجا خنت أمانة بودا صدركا الفودا مارا نمنكون الكوريت أمانتين نمنتين الجدتو أمانتين بون نما وان هوسا غرغرا كيسا تيمباتي اتين الجدتو تكا أمانتين إسلاما يأمرنا بالوحدة والتوفيق أمانتين تكمن وجج أمانتين كيسا جرتون ربي نسيتنا أبدا جوهن amantii tokkummaan nu ajajju amantii
وان براد إفنى ربي قد كجبرو نوجد تكذوبا علمنا ما يوان براد كجبرو تاته ربي قد إيسه دان درا بديجرا والناس لا ربي قد تجبر متكن جرتو توحيدت أمانتين وجد أمانتين تون بلسما روحي ذاك بانه رحمان كنا وجنا كوال برت أمانتين ويامت أمانتين إسلاما أمانتي الله في الله نجى أنا كو جرات التنويام تتكا أمانتي والحمين كبي يخيس هبدو ولا ما تشون انتهت نوجد أمانتي فرشور غنيس سكران انتهت أمانتي نوجد أمانتي سكجال ما دلقون انتهت نوجد إيران دور كتتكا وانتوني أمانتي إيران دور كتهندينو وان حواس ديغو يو خدل انتهت wanne amantiin itti lo'a jejjuutun martinu waan hawaasa jaare tokkummaa ilma namaa gajjabeeyse duniyattillee akhirattillee milkaawaa nama taasisu nama amantii kana qabatee ittiin ol kora rabbi nu haa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waatasimu bihablillah haada rabbii kana jabeeysaa qabaanuun jaa san quraanni kun haada rabbiitii jaan xarafni moggaan takka isarraa harka ilma namaatitti ka jiru moggaan takka harka rabbiititti ka jiru namni isa kana qabate ittiin oltaa ittiin sadarkaa gubbaa sanitti ol koraa jalduuba nama quraana kana qabate ittiin ol koruu rabbi nu haa godhu yaa ummata keenya amantiin nuti qabnu amantiin nuti irraa boonnu osoo hin taane amantii namni sii qabate ittiin irra haa godhu takka amantii sadarkaa ol fuudhaminsa duniyaatii fi akhiraarratti irra nama geessu amantii jaalala hawaasa jidduu biqilchitu amantii tokkummaatii fi amantii wahadaati wanne amantiin irraa nu dhoorkitu badii adda addaa keessa seenuu irraa nu dhoorkiti addunyaa teenya akka nuti israaf hin goone irraa nu dhoorkiti akka nuti wal jibbinee wal hin murre irraa nu dhoorkiti akka nuti dhugaa dubbachuudhaa fi waan rabbiin jaalatu qofa irratti hundoonu nu taasifte duuba shirkii irraa nu dhoorkite amantiin islaamaa shirkii irraa nu dhoorkite inna shirka la dhulmun adiim rabbiin akkana jaa luqumaan irraa hoggaa nu odeessu shirkiin dukkana guddaadha waan guyyaa qiyaamaatillee dukkana keessa nama geessu waan jannata rabbiitirraa nama dhoorku jechuudhaan shirkii irraa amantii nu dhoorkitu ittiin namni wal mururraa nu dhoorkitu yoo ni filaalle hawaasa keenya keessa dammaquma duraan qabnu dhabuu takkaatu mul'ata hirriiba kophaa tokkootu hawaasa gubbatti ol ta'ee jira dargaggoon amantiidhaaf dhaabbattee tokkummaa ajaa'ibaa taarikhni irraa dubbatuun biyya kanatti dalagaa turte if duba deebiinsa tokkootu mul'atee jira aadaa silaafa fakkattuu duubatti haftu jee namnummaan ulaalu takka takkaatu hawaasa keessatti mul'achaa jira laafinaatu mul'ate ruuhiin keenya akka tokko dadhabdee ruuhii laaftu takka taate mirqaan amantiidhaaf qabnuutu nu keessatti laaffatee akka tokko duuba hawaasa laafaa dadhabaa tokko taa deemudha jira maaltu kanatti nu laamsheessi sadarkaa kanatti maaltu of keessan nu kuffise jennee hoggaa laallu waan if barbaaduun chideebinee if barbaaduun barbaachisu amantiin islaamaa amantii dirree baatee nama hundaaf mul'attu maal jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa laa ikraaha fi ddiini qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi faman yakfur bit-taaguuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqaa la infisaama laha wallahu samiicun aliim rabbiin akkana jaa amantii kana keessatti dirqiin nama qabanii karaa amantii fiduun hin jiru jaa dirqiin nama kana osoo hin jaalanne qabanii karaa amantii fiduun hin ta'u amantiin hin jettu amantiin islaamaa namni yoo ka jaalatu taate amanee amantii fudhata yoo ka jibbu taate firraa dhiisa amantii dirqamaan nama kana qabanii fiduutti nu ajajne maaliif jecha dirqiin karaa amantii nama fiduun hin taane qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi amantii dirree baate qaceelloon isii keessaa akka ifaa guyyaa kana mul'attee jirtu kan namnummaan arke aqlii saliimaa qabu qalbiin isaa nagayaa hundinuu dirqamaan akkuma isii arkeen dhugaa ta'uu beekeetti jala deemtu akka waan taate ragaa dirree bahaa tokko qabdi ragaan si nama jalaa dhokataa ta'uudhaaf jecha ilmi namaa dirqiin ittiin fidamu ifiif fedhinnaa isaatiif jaalatee amantii kana fudhata duuba qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi jallinaa fi qaceelloon ifa bahee dirree bahee mul'ataa jira waan taateef amantii dirqiin illee namatti fidanii miti ka ilmi namaa aqlii nagaa qabu dhugumaan tafakkura godhee
أرضي تنقي سلالة سمي تنقت خنا لالة بلنا دچي خنا لالة أكاتا هجي ربي خينيا غاس كيست هجي نلكن دلغات رخنا لالة هجي رفيد برخنا لالة هلكن رفيد مخنا لالة أرجي بات خنا لالة أكمت ربي وان كان أوف جرخون يجي لالة إفما فدغاتا وساقبته اتمنوا قرآن في حديثني jecha gartee dhugaa ta'uu kana himanuma isaati naasawa namaatiin addakate namni aglee qabu kanuma beeka jechuudha. Kanaaf amantii akkanaa kana harkaa qabna ummata keenya sagantaa kana keessatti illee dadammaqinaan namni lafaa kee karaa amantii isaa akka deebi'uutu kaayyeeffamee dubbatamaa jira. Dargaggoon teenya karaa quraana qara'uurraa gara biraatti deemtee ganda keessaa muuziqaa adda addaa naanneessitu rabbi sodaadhaa guyyaa irraa kana booda dhaabaa isiniin jenna. Gara quraanaatti ni deebitanii dargaggoon as deebitu dargaggoon gara quraanaatti meerka ol qabaa dargaggoon as keessa jirtu ganda kanaa jechuudha. Nama baay'ee jira dargaggeessumaa jira mee waan muuziqaadhaa fi waan adda addaa araada garagaraa hadiin kanarraa nu fageessu keessaa ganaa karaa amantees deebinaa jettani akkam jettan jiran dargaggoon akkam jettan karaa amantichaas deebinaame quraanni nu keessatti laafee kufe kun nu keessatti olni fuudhamaa gana karaa barnootaan deebina namni waa barachuun nama rabbii fi waan biraa adda baafachuu ka danda'u namni waa barachuun amantiin amantii beekumsaati jalqabuma iqra bismi rabbik akkana jechuun rabbi quraana buuse qara'i maqaa rabbii keetiitiin gargaarsisee waa qara'i jechuu kanaan rabbiin buuse amantii islaamaa jalqabumaa amantii barnoota nu ajajju duuba amantii kana dhiifnee wanni biraa ka barbaannu jiru gara amantichaan nama deebu rabbi nu haa taasisu qaamaa fi qalbiin nama amantitti as deebu rabbi nu haa godhu dargaggoo teenya iimaana keessa rabbi haa jabeessu mee iimaana rabbi nu haa kannu iimaana gurguddaa rabbi nu haa kannu iimaana ittiin rabbi sodaan rabbi nu haa kannu iimaana waan hin taane hunda keessa ittiin dhaabbannu rabbi nu haa kannu osoo nuti ummanni muslimaa ummanni rabbiin amantii bareedduu kana laatee fi kana gammadaa jirru quraana nu keessatti kufee nuti quraana irraa garagaluu waan gaarii dhaabanna kun mee kana rabbi nurraa hambisu ummata tokkoomee quraana kana ol qabu rabbi nu haa godhu ummata tokkoomee wal jala deemee quraana kana ol qabu rabbi nu haa godhu hidhannoon teenya guddoon rabbii keenya ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam wanni kana malee jiru hundinuu baaxila ta'uu nama hubatee waan rabbi gabbaroo yoo taatees beekumsarratti yoo rabbi gabbaroo baanne ibaadaan namarraa fuudhamtullee hin jirtu kanaaf karaa beekumsaa as deebinee gammeynee amantii qaalee harkaa qabnaa amantii darajaa qabdu harkaa qabnaa amantii ol fuudhamtuu harkaa qabnaa kan namni isii qabate baaxila hunda keessaa bahee gara haqa guddaa akka aduu kanaa amantii rabbi isaa beekee kana jala deemee milkaa'uu harkaa qabna tuffannee laaffifnee warri amantii kana laaffisu warri amantii gallakkisee deemu baay'atuu faalaallee amanticharraa akkan deebineen isinit dhaama akka manguddootiittis akka dargaggootittis akka hawwanitittis nuti amantiin nuti harkaa qabnu amantii laaftuudhaa miti ta'onni isii sharaftu takka illee hin jirre amantii filannoo takkaafuu dhiyaachuu hin dandeenye amantii irratti dhalanne irratti rabbii keenya wal gahuu jiraannu ka qabritti illee irraa gaafatamnu ilmi namaa hoggaa du'e rabbiin kee eenyu jechuurraa gaafatama waan biraa takka irraan gaafatamu nabiyyiin kee eenyudha gaafatama waan biraa takka irraan gaafatamu diin ati irra turte maal jechuurraa gaafatama amantii kana waan laafaa takka laaluu dhiifnee qabannee jajjabaannee haa deemnu amma yeroo ammaa kana keessatti waan silaamu karaa biyya adda addaa keessatti deemaa jiru ummanni karaa caasaa mootummaa kunilleen akkumas dura lallabaa turre wanni munkarate haa dhaabbatu biyya keessa namni muuziqaa haa dhiisu farshoo dhugee sakkaruu dhiisee quraana qara'ee nagaa misooma isaati irratti bobba'ee jabaatee cimee nama darajaa qabu hawayillee qabu tokko nama rabbi qabu hawalees qabu tokko akka ta'u jennee lallabuu turre qajeelfama akkasiitiin amma mootummaallee qabatee dhufe namni waliin deemu kunillee akka dhaabbatu waan quraanni irraa nu dhorku waan taateef namni muuziqaa adda addaatiin yeroo balleessee
munkarawaan shari'aan jibbitu dalagulleen akka dhaabbatu isaanillee qajeelfama isaanii keessa qabatanii deeman. Namni farshoo dhugee waan adda addaa waan rabbiin haraami jiru kana dalagu sagaggaalummaa adda addaati irratti waan nama bobbaasu waan akkanaa waan ta'eef akka dhaabbatu jennee isaanillee qabatan. Garuu seerri amantii waan kana yeroo dheertuu dura qabatee nutti hin dhufe nuun laaffise malee nuutu amantii keenya tuffachiise yookaan tuffate waan amantiin itti nu yaamtu kana xiqqeessinee laallee sadarkaa irraa gabbuusaa jirra malee jechuudha. Kanaaf nuti ummata muslimaa ta'uu keenya hubannee ummata rabbii guddaa gabbaru hawaan rabbi malee jiru takka hin jaalanne hawaan rabbiin jaalatu hawaan rabbiin jibbu tokko waan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaalateetti nu ajaje ummata qabatee waan nabiyyiin dhiisaan jirraa ummata fagaatu tokko nuti. Kanaaf ummata amantii fi beekee jala deeme rabbina waa taasisu. Mee rabbina waa qajeelchu. Rabbina waa qajeelchu. Ganda kanallee rabbina waa qajeelchu. Ganda kana mee rabbina waa qajeelchu. Ganda irra dhufnee keessa teenya kana rabbina waa qajeelchu. Jallaa isaanii halaalatti duuba masgida irraa illee fagaatee hafe mee rabbina waa qajeelchu. Kaas jirru kanaas rabbina waa Gariin bakka masgida bira ga'uugaa gadi cufaa nama sheekanii kana bira tokko achi dhiyaatu firraa cufee hoggaa isaan bira achi dhiyaatu banee kana bar si shaakanu jira ati muuziqaa nama afaan isaa beektuuti kan beeneetiin lafa dhiibte yaabaleessu zikrii rabbii yoo goote seera jira yaa dargaggeessa haramti achi deemta yaa manguddoo gariin akka ijoolleeti jira hamana isaatitti sirbaa haala mijjeessu haaboon gariin tuburaaf Durasa hoggaa namni dhufee haala mijjeessee meega keessummaadhaan bishaan kanne namaa dhufee jettee tarraa gabbaatutu jira. Achumaa waliin dhiiftee ijoolleen dhufte tanaa fi intala walumaan madabarra dhiiftee mee ijoolleedhaan bishaan kanne gaa keessummaan dhufee jettee biraa gabbaatee deemti duuba. Ajaa'iba rabbiitii jira. Namni hoggaa intala jaalate qixa sirriitiin karaa bareedaan warruma fidatee yoo isaanii ta'e nama amantii qabute akkasitti itti hannanii bira karaa nagaate faallaa adda addaatti deema jechuun kadheete bakka adda addaa bakka rabbiin jibbu kadhaabbatus numa bakka waa laalan kana wahilaal kitaaba laallachuudhaaf warri deemu jechuudha. Duuba hawaasni keenya dammaqa amantii dhabuudhaan rakkoo bal'oo keessa jira uummata keenya nama hedduu jira dhufee nu bira yaa sheekha beetu jedhaa kitaaba naalaa irraa hedduutu jira. Bari isaan lubbuma nama kana beeku edda waa laaluu kun kan uummanni sobaa malatti baafatee itti waa maallaqa irraa buuruudhaaf waan kana lafa haayate kana inni waan dhugaatitti ilaalu jira. Quraanni immoo kan amtarraa wala baqqate ta'a ba'aan kan irraa buuftu haqaan ka gabbaramu ardii samii keessa hin jiru rabbii tokkicha malee jettee nabi Muhammaditti amantee arkaan islaaminaa barattee shaadaa eega qabattee salaata salaattee soomana kee soomattee akka rabbiin jeetti yoo qabeenyi kee zekaa kee kannitee yoo hajjii siigee hajjii dheeyxee bifa kanaan akkasitti deemtee akka ati rabbii kee qunnamtutti si ajaja hara nagayaa kana barma keessa teessee jechuudha. Ziyaaraa adda addaatti namnis barbaadu kan jirre bakka akkasitti waa galchiiru kan namnis hin barbaanne ifaa bilisatti qalbii ta'e keessattis rabbi malee hawaa dalaguu danda'u jiru jettee gabrummaa sammuu ta'e keessatti ol taatee sirratti tuulamte tan irraa kufiftee ani nama tawhiidaa fi jettee tokkichummaa rabbii keessaa gubbaan beeytee akka ati deemtu si ajaja amantiin ati harkaa qabdu kana amantii salphaa gootee amantii ta'e tuffachiisin duuba nama amantiidhaaf bu'aa buusu rabbina waa taasisu wanni beekuu qabnu nuti hawaasni amantii kana qabate kun yoo maqaaf qabannee tatteenyees duuba rabbiin gabroota hedduu qabu nu achitti nama isa gabbaru osoo ardii samii keessa wanni jiraa kun rabbi kafree mootummaa rabbiitirraa waan takka irreessuu jedhanii isa keessatti irrisuu hin danda'u osoo guutuu waan ardii samii keessaa rabbitti amalee salaataa oolee soomanaa oolee rabbiif waan takka dabaluu jedha. Kanaaf maal irraa dubbiin namni amane mataa ifiitiif kakafree matuma ifiitiif jechuudha. Kanaaf mata keenya haqa qalbiin nama beekti dhugaa lubbuun namaa ni beekti waan baaxila immoo lubbuunis nama beekti dideetuma namni kun ittiin sossoba malee wanni kun waan baaxilaati namni beekni hin jiru duuba
namni maaliin sassaaba nuti ummata wallaalaadha isaan akkas sheekan dhiisi sheekaa miti dubbiin mataa keetiif amantii kanarraa milkooyte duuba yoo ibaadaa goote mataa keetiif man camila saalihan falinafsi namni dalagaa gaarii dalage lubbuu ofiitiif waman asaa faalehaa namni badii dalage lubbuu isaatiif itti qabama jaaduuba yoo namni si dura jiru fakkeenyaaf amantii keessatti dogoggoraan irraa harkiyyattee yoo laalte achumaan dogoggortaa ana baatee gaa mana maas jiru akkana meeshaa xiqqoo gaa ijoollee waaqa qaraayisa nama xiqqoo habee fuyyattee na laalta fakkeenyaaf beekumsallee rabbumaa qaba duuba aneen kun badii dogoggoraa keessatti yoo argame inni nu akkas jettee dhaqe salaata dhiiftaa nameedduu jira ebel wajjin wadhabe kanaafin salaata dhiise maaliif tafitta bandaa yaa ummata keenya salaata guyyaa takkarraa ni gaafatamnaa bara manni warra jahannam seene maaltu jahannam kana isin fide ugaa jedhee gaafata lam naku minal musalliin nuti warra salaaturraa turre nama miskiinallee nyaachisu turre sadaqaallee kannannu ummata duniyaarra mataa jabaatu turre dhagaaffee rumawaani mankaraa nu gasseenu didi karaa kee qabachuu dillee jee jahannam keessa way waataa jedha duuba akkasit duuba yaa dargaggoo karan taane deemtu rabbii kee sodaadhu afaan baalageedhaan biyya keessatti akka waan biyya amantiin hin jirre kan akka eessitu gammaddee rahaa godhuu keessa keessatti yoo jiraatte dhiisi rahaan achi keessa hin jirtu rahaan quraana qabachuu keessa jira rahaan qaaliqaa godhuu keessa jira malee ati muuziqaa itti bantee ifiif dachi itti garagalchitee namatti illee kana keessa hin jirtu duuba afaan baalagee afaan maqaa haadhaa arraabsu safuu hawaasa kana keessatti waan hin taane jettee ati wal arrabsuudhaan sadarkaan ati qabaattus hin jiru wanni ati lafa qabsiisu jirtu waan fokkotaadha arraba waan akkanaa jedhu rabbi isa haa qabu yoo jennee si abaarre irraa harkannaa beeke waan faallaa amantii ta'eef wanni kun rabbi sodaadhu mee sira baaru irraa deebi'e waan akkanaatirraa yaa hawwan dhoositee bakka seeriitti deemtu harmarraa adda addaanne hawwan keenya silaa karaa amantii taalaan jajjaba tokko tokko hawaasa jiru garuu dhokotee abbaa manaallee dhokotee nama bakka seeriitti deemu jiru namtichi maallaqa irraa fudhatu malee seerii san hin dalagu qabeenya itti baasisan irraa gaafatamta falfallee hayyama rabbiiti achitti waan akka dalaguu hin danda'u garuu namni san dalage kafre torban nama halaaktu jee nabi sallallahu alaihi wasallam shirkiidha takka jee taan seerii dalaguutu waan nama halaakuu jedhuba kanarraa illee haa fagaannu hawaasa qulqullii warra tawhidaa dhugaa warra tawhidaa jechuun nama waan rabbi jaalatu guutuma jaalata waan nabiyyi jaalatee ta'e guutuma ka jaalata waan rabbi jibbe guutuma ka jibbu waan nabiyyi jibbe guutuma ka jibbu karaa rabbiin itti ajajisan deemee hata taa'atu kitaaba isaa wal fuudhee waa qaratee beekumsa irratti nama rabbi gabbaree deemu hawaasni tawhidaa isa kana duuba yoo nama tawhidaa taane jecha waa'ee shirki yoo dubbatame qalbii ta'e yoo si aarse maaliif achi tuqan yoo jette bara waan adda addaatiin jira bara jira keenya yoo roobni dhabame bakka adda addaa ati deemu jira namni hoolaan gurraacha maarrojii waan adda addaa guure kun hundi darsi balaa galaa kun waan amantiin islaamaa akka isin hin taane jalaa fi gubbaa murtee nutti himtu hawaasa bilisa rabbi qofarraa barbaadu haa ta'an inshaallah yoo laallee qahatee bara dhuftee turte san eenyu kaase ayoo abbayyii jee warra sin ol yaa'utu jira duuba ayoo sadi yaa'ee hoolaa achi qale duuba roobee guyyaa san jennaan ilmoo qalamte santu xiqqoo xiqqoo takka an guyyaa san qaluun hin ta'u silaa guyyaa arbaa qallaan jeen jea didaniituma guyyaa jummataa qalanii kas taane jeaba irrachi dhiibaa bara hanqina irrachi dhiibaa mee muka santu rooba harkaa qabaa mukni yootti rooba baatee fi furi goggogaa bira kun eenyu harkaa qabu kana rabbii guddee jechuudha waan nu mudatu hundarratti aadaa fuudhaa heerumaata irratti gaafa duuti dhufte irratti akka rabbiin jeerama tahaata rabbi waa taasisu naan ummata muslimaati ummata muslimaati ummatoonni biraa isaanii hin malle ummata muslimaa ummata dammaqaa jechuudha ummata dammaqaa ummata amantii irraa hin boonne ummata waaminsa amantii irraa hin boonne ummata diin qabu ummata waliis qabu ummata dinagdees qabu amantiin amantii misoomaati akka nuti carraaqannu hojii biraa firaa dhiifnee dalagaa teenya akka nuti jabaannu ibaada rabbi ka jabeessinu
صلاة ربك سلام قرآن ربك جبيفا وجي متى خينيا بريتشري كدلغانو أشرا كوا صدقانو كساروني وغير كما ربي صدقات بته غارا باني مخجب سنه قرآن غرغرتني مرسالة صلى الله عليه وسلم خان التجراتني خان صدقاتن جاوا أمانتين تبسوما تيجوا دلغتين أمنا كنتاو أبي مسوما الدين كدنيا بكشركي إيجي باسير أمنا بكفالفنا بكوانا كناتي جرجال تفيقو إيسي فرا فجأة سيدنا سخان ربي تبجو أفق أبتي أمتا دي مماليرتي خناف دمك كنا كباني قرآن مقايسة تلافل لفارفوني تكما لابتلي جبيفني ترققون ففجأة اللي ولد دفني قمتا أمني قرآن كمتي لغاقابني كنتي جرات تقطان جنة وريالة تبخما على تاين بقيفة هون اللين خمس كده دفني ورنك آمانة جدني ستنجرتو غافة دوتيو مسجد مغانا سبدان إرى الصلاة جنيتما أكرم بسر الصلاة وربادة أردو فيك آمانة سيالي خو الصلاة تيدي بسيالي بفصل انتاني جرو في دعان اللي أمت القرآن وجنتو ربنا وعطايا سجلنا سجلتادو وسمن بين الإيراتي خناف نمان بقيت تفيد ربنا وعقرنا هاوك إياس ربي عمل كيسو هاوك أجيلي دين كان قدر سكبنا ربنا وعقرنا هاوك إياس ربنا وعقرنا خانت تفنس ربي عقرنا خاصة تفنس ربي عمل كيسو يواسجر من ربنا وعقرنا ربنا وعقرنا ربنا وعقرنا أمري على تمنا ربنا وعقرنا نمدين فكرة ربنا وعقرنا ميغنا وان فعلنا نتين مكرهنا هنديك قررنا من جميع كباسانه حاول مكرهنا وكجرت نبل ليسنا ورجوله نبل ليسنا مكره وكجرت وان فعلنا نتين نبل ليسنا وكجرت موسيقى نمرمنا نما بكسير تدي بوركنا خم كسير كدي بسر رنجر تري جنانه أنك مدن ديجو جنانه بار دور كمبرر دور كن نوكا بولتي ديس ورنو كن سرّي بتي جنة تدبنا دور كنا بكهانو فين ديفنا كلام أنت ديفنا من ربي فادي نسيم ناصرت يا وادي تناسلنا كون نسدا جسا إسي كزيم دا ديسيم تن فقاش يكتر كرفة مي أحد ربي تونا كنا سنجي هما شكل تكجرون مسيرنا مو بكسر إنجرمو أحدين تنمو راي ربنا ما قامتا خدمم تهون تهون ربي براتي مي أحدين سنناكو إرادي بنا جنة خمس كده رافع عنا سيدي بنا جمعنا دام ناقنا صلاة جمعنا دامنا مسجدنا وسوا حواسنا بلّام بيجيرونام سدينا مفروض جمعنا صلاة إلمان أسبيب فلي خراب قرانا خراب أنتي دينا मेरा तरफ बनवाएगा मेरा तरफ बनवाएगा कलमा रब बनवाएगा मुकरा दादार बनवाएगा और मुकरा फरादी से रहेगा तरफ बनवाएगा अगर बियरों का तरफ बनवाएगा हमें दिन असर वसों जुलूद लगे आखिरत में क्या तिका में तरफ बनवाएगा वाद बनेत और मानव है जिधर तरफ बनवाएगा इन सब तो हमें अल्लाह व नता हमें नसीब में शैतान बिल्लाह तौफीक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह